Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Seenaa gabaabaa mootii Abbaa Jifaar kutaa lammaffaa. Abbaan Jifaar bara 1852tti abbaa isaanii Abbaa Gomolii fi haadha isaanii Guumayittii irraa dhalatan. Abbaan Jifaar dhalatanii waggaa 15tti abbaan isaanii Abbaan Gomol du'an. Abbaan Gomol kan du'an bara 1875tti. Abbaan Jifaar maqaa adda addaa qabu. Tulluu fi Muhammad ibnu Daawudii fi Abbaa Jifaar jedhamuun beekamu. Yeroo abbaan isaanii du'an irraa eegalanii abbaan Jifaar biyya bulchuu eegalan. Waggaa 3 haadha isaanii Guumayittii wajjin bulchan. Sababni isaan haadha isaanii wajjin bulchaniifis yeroo sanatti abbaan Jifaar waggaa 15 waan ta'aniif, akkasuma dandeettii biyya bulchuutiif umuriin isaanii xiqqoo waan ta'eef yeroo waggaa 18 ga'anutti guutummaa guutuutti biyya bulchuu eegalan. Kan isaan biyya Jimmaa bulchanis bara 1878 hanga 1933tti. Maqaan isaanii akka biyyaatti Tulluu jedhamanii waamamu. Sababni isaan Tulluu jedhamaniifis dheerinni isaanii irraan kan ka'edha. Abbaan Jifaar dheerinni isaanii meetira 2 fi seentimeetira 10dha. Maqaan isaanii gara Islaamaatiin waamamuun beekamu Muhammad ibnu Daawud, akka maqaa kabajamootti ammoo Abbaa Jifaar Abbaa Gomol jedhamanii waamamu. Masaraan Abbaa Jifaar kan argamu lafa ol ka'aa Jireen irratti argama. Jireen magaalaa Jimmaa irraa kiiloomeetira 7 fagaattee argamti. Akkasumas hospitaala Jimmaa irraa kiiloomeetira 3 fagaattee argamti. Masaraan Abbaa Jifaar kan ijaarame nama lammii Hindii ta'e maqaan isaa Tikeem jedhamuudhaan beekamuudha. Haala ijaarumsa isaa keessatti meeshaan tokko tokko kan biyya Hindiirraa dhufe ni jira. Fakkeenyaaf meeshaan tokko akka meeshaa teeknikaatti kan yeroo bubbeen bubbisu bubbee manarraa dhorku tokko gubbaa masaraa isaanii gara fuula duraarra ni jira. Masaraa sanarratti kan argamu kan imaaraa fakkaatu sun kallattii 4 qaba. Kallattii kaabaa, kallattii kibbaa, kallattii bahaaf kallattii dhihaati. Kallattiin 4 kun hundinuu kallattii ittiin to'annaan geggeeffamuudha. Masaraa sana keessatti maddeen yookaan bakkeen bakki kaadimoonni yookaan hojjettoonni isaanii itti taphatanu ni jira. Akkasumas bakki mootiin Abbaan Jifaar ta'anii yeroo kaadimoonni isaanii wallaansoo waan adda addaa waliin taphatanu ilaalanu ni jira. Yeroo masaraan kun ijaaramutti ummanni naannoo Jimmaa killee yookaan hanqaaquu walitti qabuudhaan gumaachaa turani. Ijaarumsi masaraa sanaa yeroo jalqabaa xuubiidhaa fi killee walitti qabuun girgiddaan yookaan jidaarri isaa kana lamaaniin irraa ijaarame ture. Masaraan Abbaa Jifaar kan ijaarame bara 1870tti. Yeroon ijaaramu baasiin itti ba'e warqii kiiloogiraama 400 fi doolaara Awustiraaliyaa Mantereezaa 65,000tti tilmaamuudha. Masaraa kana keessa kan jiru masjiida dhiiraa fi kan dubaraa adda ba'ee kan jiruudha. Akkasumas bakka quraana itti qara'an kan dhiiraa fi kan dubaraa addaan bahuudhaan ni jira. Masaraan kun yeroo ol seenan jalqaba isaarratti yookaan balbala isaarratti jecha laa ilaaha illallah Muhammadur Rasulullah jedhutu barraa'ee itti aansee Abubakirii fi Umar, Usmaan, Aliyyi kan jedhamutu barraa'ee jira. Abbaan Jifaar teessoo isaanii Jireen godhachuudhaan ummata isaanii akka guutuu biyyattiitti gargaaraa turan. Keessumaayyuu ummata muslimaa maallaqaaf lafa adda addaa kennuufiidhaan yeroo jalqabaatiif akka guutuu biyyattiitti amantiin Islaamaa Jimma irraa ka'e akka babal'atu kan godhe mootii Abbaa Jifaari. Abbaan Jifaar ummata isaaniitiif Saawud Arabiyaa Makka keessatti mana ijaaruudhaan bakka ummanni keenya qubatu taasisanii jiru. Ummanni keenya yeroo umuraa fi hajjiif gara Makkaa deemu bakka kana deemuun achi qubata. Bakki kun kaabaa irraa meetira 300 qofa fagaata. Akkasumas Madiinaan irraas akka lafa fudhatanii turan seenaan ni dubbata.
Haaluma kanaan mootiin Abbaa Jifaar ummata isaaniitiif waan gaarii gumaachuun addunyaa kanarraa seenaa kaanii darbanii jiru. Seenaa sadaffaa hanga fudhannee dhufnutti nagaan turaa kan isin